Master Tusim obboleessi keenya kun barsiisaa ispoortii Master Tusii jedhama. Master Tusiin namoota jajjaboo dacheen baha Oromiyaa biqilchite keessaa nama tokko yoo ta'u, dargaggeessa jabaa dhaloota ispoortiin qaamni isaanii ijaarame oomishuu keessatti gahee leencaa baachaa jirudha. Master Tusiin bara 2008 irraa eegalee waggaa 8f baha Oromiyaatti hawaasa keenya ispoortii barsiisuudhaan dhaloota akka biyyattitti dorgomu nama oomishaa jirudha. Yeroo ammaa kanas aanaalee godinaalee Harargee Bahaa sadiim Dadar, Gooroo Guutuu fi Haramayaasiitii keessa magaalota akka Haramayaa, Obboo, Baroodaa fi Kaarree Milletti gosoota ispoortii kanneen akka Wushu Kung Fu Yoga and Shotkan Karate Sport Club. Barsiisuun hawaasa qaamni isaanii ispoortiin ijaarame nama adda durummaan oomishaa jirudha. Yoom kana qofa fuuldurattis hojii kana daran babal'isee hojjechuudhaaf karoora baafatee irratti hojjechaa jira. Ilmi keessan kun hojii ispoortii kana viidiyoodhaan karaa onlaayinii YouTube, Facebookaa fi TikTokiitiinis uummata isaatiif tamsaasuuf qophii xumuratee yeroo gabaabduu keessatti isin biraan gahuuf hojjechaa jira. Kanaaf immoo deeggarsaa fi amilee teessan barbaada. Cinaa dhaabbannee amilee itti horuun haa jajjabeessinuun dhaamsa kooti. Kanaaf yeroo ammatti biyya Yaman magaalota akka sanaa fi Radaa keessatti kilaba haarawaa banuuf qophii hundaa'u waan fixatee jiruuf isinis cinaa dhaabbachuu qabdan. Akka biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanis hundaafuu odeeffannoo dabalataa toora lakkoofsa bilbila isaanii kanaan argachuu dandeessu. Duwwaa 915 Telegiraama, Waasappii, Iimoodhaan qunnamuu ni dandeessu. Filannoon keessan Master Tusii haa ta'u. Qopheessee sagaleen kan isiniif dhiyeesse an Burqaashee Yuusufee. Warri xalayaa jaalalaa, walaloo jaalalaa, asoosama seenaa jireenyaan qabaa karaa kamiiniin si argachuu danda'a jettan hundaaf karaan ittiin argachuu dandeessan karaa yuutuuba chaanalaa Burqaashee Yuusuf dhufuudhaan sabiskiraayib gisee isin gootan lakkoofsi waasaappii liinkiin waasaappii ol siniifaati achiin karaa waasaappiitiin na argachuu dandeessuun isiniin ja'a. Galatoomaa hojiin keenya yoo isinitti tole sheer laayik gootanii waliif qooduu hin dagatinaa. Jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu alaala. Sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa.